Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdullah App. Gaaffii keessaniif deebii isinii qabadhee dhufeen jira. Subscribe nurraa ka'a, saatiin nurraa hir'ata. Akkasuma warra YouTubein keenya maallaqa nuuf lakkaa hin jiru jedheef deebii ta'a jedhee yaade takka isinii qabadhee dhufeen jira. Google Chrome bal'inaan kan waliin ilaaluta haga dhuma barnoota kanaatti turtii gaarii. Gara barnoota keenyaatti kallattiidhumaan yeroo seennu Google Chrome kana akkaataan nuti itti fayyadamuu qabnu jira. Inni tokkoffaan yeroo mara Play Store keenyarra seennee appii update ta'uu qabu ilaalu. Keessattuu waan akka Google Chrome, YouTube Studio, Manage App and Device ka jedhu kun ni jira. Erga profile irra tuqnee booda jechuudha. Update available jedhee kiyya lakkoofsa 22 jira. Achumarran tuqa. Yeroon irra tuqee appii update ta'uu qabu yookaan immoo haaromsamuu qabu naaf hima. Appiilee sana keessa appii na barbaachisan hundinuu osoo download ta'ee barbaachisaadha. Osoo update ta'ee duwwaa ta'ee baay'ee bareedduudha. Yeroo mara ilaallee duwwaa taasifnee baay'ee bareedduudha. Kanaafuu ani amma 22 qaba. Sana keessa kan hin barbaade filadheen download godha yookaan immoo update itti galchaa jechuudha. Haaromfamuu qaba waan ta'eef. Sanaan ala istaakii tahaa saatii nurraa hir'isa, saatii lakkaa'uu dida YouTube irratti faa keessattuu jechuudha. Saatii YouTube keenya ol guddisuu dida jechuudha. Kanaafuu update gochuun dirqamanni tokkoffaan. Gara lammaffaatti yeroo ceenu Google Chrome dhumarraa jechuudha. Namoonni baay'een history keessan akkaataa isin itti qulqulleessitan dhibbatti rongiidha. YouTube irratti seenee isinitti agarsiisu. YouTube irra yeroo seentanu asumaan gaaffii xiqqoo tokkoof deebisee isin bira haa taru. Yoo emailii biraa itti jijjiiruu feetan namni emailii biraa Chrome irratti jijjiiruu feetan profile irra tuqxu sanaan booda switch account waan jedhu jira. Switch account kana tuqxanii emailii asirratti jijjiirrattu. Inni taanu yeroo mara taabii fayyadamtanii jirtan taabii sana cufu torban keessaa qulqulleessu. Namoonni baay'een bakka kanatti lakkoofsa hedduu baadhatanii teessu. Lakkoofsa tokko jira sanduuqa kana keessa kiyya. Kaan lakkoofsa lakkaa'ee fixee mallattoo daafaa keessa jira. Yeroon sanduuqa sanarratti tuqu tokko qofa jira. Tokkoon itti kana yoon fedhe eeksiinuma irra jiruun tuqee cufa yookaan immoo tuqaan sadan kun gubbaarra jirti. Tuqaa sadan sana tuqeen close godha. Tuqaan sadan kun as jirti. Tuqaa sadan sana yeroon tuqe close all tabs waan jedhu jira. Close all tabsiin tuqa. Sanaan booda waan achi keessa jiru ni qulqulleeffama. Gariin lakkoofsa lakkaa'ee dadhabee jechuudha. YouTubein waan adda addaa irratti bananii Chromein kun saatii lakkaa'uu dhaabee maallaqa lakkaa'uu dhaabee maallaqa kennuu dhaabee jechuudha. YouTubein mataan miila dhabeetta. Kanaafuu sanduuqni sun yeroo mara qulqulleeffamuu qaba jechuudha. Inni ittaanu maal inni tuqaa sadan tuqnee gara history adeemnu. History tuqaa sadan gubbaa tuqna history. History yeroo baay'ee kan isin qulqulleessitanu kan sa'aatii tokko qofa. History kanarra tuqannee haala kamiin akka qulqulleessuu qabnu immoo waliin haa ilaallu. Historyin amma kan baay'eetu as keessa jira. Torban kana ittiin barsiisuuf jedhee waan hin qulqulleessineef jechuudha. Historyin kun heddummaatee jira. Kan gara maarchii 12 qabeeti. Torban tokko ol yookaan immoo gara bultii 14tiif deemaa jira jechuudha. Kanaafuu historyin kun achitti yeroo walitti qabataa deemee akka Google Chrome kun sirriitti hin dalagne. Saatii update gochuu, subscribe nurraa kaasuu wanni akkasii kun as keessaa dhufa. Clear browsing data ka jedhu kun jira. Sana irra tuqneeti kan nuti clear goonu. Clear browsing data jedhee jira. Erga irra tuqnee kaane basic kanarra dhayina jalqaba. Sanduuqni basic info jala basic jala jiru hundinuu right ta'uu qaba. Amma kiyya all time irra jira. Bakka kana all time irra kaahuu qabdu. Yeroo haaraa taatan yoo jalqaba tahe first hour yookaan immoo last hour kasaatii tokko qofa qulqulleessaa jechuudha. Kan haga har'aa sana hin qulqulleessu. Kanaafuu last hour irra yoo jiraate irraa kaaftanii all time irra kaa'uu qabdu jechuudha. Kana jechuun last hour inni jedhu kan saatii tokko qofa qulqulleessaa, last 24 hours kan saatii 24 qulqulleessaa, last 7 days kan bultii 7 qulqulleessaa jechuudha. Kanaafuu kan nuti irra kaa'uu qabnu kan last 4 weeks kan torban afuriiti. All time isa jedhurra kaa'uu qabnaa jechuudha. Ka haga har'aatti fayyadamne akka inni keessaa qulqulleessu. Sanaan booda advance mata duree jedhutti dabarfanna. Sanduuqni advance jala jirus olii taahimii ta'uu qaba. Akkasuma sanduuqni jala isaa jiru hundinuu right ta'uu qaba jechuudha. All time isa jedhurra keenyeeti kan nuti qulqulleessuu qabnu. Sanduuqni hundinuu right ta'uu qaba. Sanduuqni right hin godhamne right itti gootu. All time irra keessu clear data ka jedhu kana tuqxu jechuudha. Clear data isin jettu kun jala kana jirti magariifni erga all time irra keenya sanduuqa hundatti right goone booda clear data ka jedhu kana
tuqna clear nuun jedha akkanatti nuu fidee jechuudha clearii tuqna ammas clearii tuqnee qulqulleessina namoonni baay'een nu galee jettanii utaaltanii keessaa baatu ganaa garuu wanni ni fidu maaltu jira yeroo nuti qulqulleessine wanni hundinuu ni qulqullaaha emailiin keenya irraa baha emailiin keenya Chrome irraa baha jechuudha kanaafuu maal goona gara Chrome itti deebina Chrome irra deemnee yeroo YouTube irra seenu irraa bahee jira mallattoo mataa namaa kana tuqnee sign in ka jedhu tuqannaa jechuudha asumaan eeyyama kenninee dabarfachuudhaaf gara sana deemnee emailii keenya itti barreeffanna emailii YouTube keenya itti barreessine next tuqna sanaan booda passwordii nu gaafata passwordii itti barreeffannee next godhanna sanaan booda bilbila keerraa yes eeyyama jedhu kenninuun jedha gara bilbila irratti nuuf fida jechuudha yes jennee eeyyama kenninaaf jechuudha eeyyama yes jedhu nuuf fida yesiif no nuuf fida nuti yesii keenya filannaa si'i namni yaalaa jiru nuun jedhee nuuf himaa jechuudha yes jedheen itti seenaa jechuudha amma na seensisaa jira gara Chromeitti salphumatti gara Chromeitti na seensisee na deebisee jira jechuudha Google Chromein YouTube keenyaaf ta'ee bilbila keenya irratti internet irratti wantoota nuti fayyadamnu irra caalaadhaaf itti gaafatamaan Chromeidha Chromein kun settingiin waan baay'ee achi keessa waan jiruuf jechuudha akkasuma YouTube Studionis waannaan isaa kan nuti argannu Chrome keessatti kanaaf Chrome waan baay'ee baateetta namoota revenue keenya nu jalaa hirrataa jira maallaqni nu jalaa gadi bu'aa jira waan adda addaa jettaniif sa'aatii narraa kaasaa sa'aatii 100 sa'aatii 50 narraa kaasaa gaaffii keessan hundaafuu deebii isaa sirriitti isiniif deebisa jechuudha barnoonni Chrome qulqulleessuu kun kanaafuu hundi keessanuu qulqulleeffachuu qabdu sa'aatii keessan ilaallachuudhaaf namoonni moonii taatan sa'aatii keessan waachaaworii as jalaa ilaallattu overview jala irra tuquudhaan last 28 days ka jedhu lifetime gootu asirraa ilaallachuu dandeessu maaliifi bakka monetizationidha waan baduuf warra mooniin taaneef immoo sa'aatii isinii ida'uu didaa Chrome keessatti update gochuu didaa waan akkasiitiif sirriitti isin fayyada kanaafuu qulqulleeffadhaa sirriitti Chrome keessan warri moonii ta'an wanni sa'aatii ilaallachuun jala barbaachisuuf viidiyoo tokko yoo balleessuu barbaadan guddina sa'aatii jara bakki sa'aatiin jara ga'e ilaallatanii baalaansii godha balleessuudhaaf jara barbaachisa jechuudha kanaafuu hundi keessanuu torban keessaa ta'u yookaan bultii 15 keessaa illee ta'u Chrome kan keessan qulqulleessuun dirqaman isiniin jedha namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun mallattoo beelii kanarra tuqxanii all ka jedhurra gochuu hin dagatinaan isiniin jedha viidiyoon haaraan maxxanfamu akka isin bira gahuuf hiriyoota keessaniifis share godha viidiyoo jala galtaniitis barnoota baay'ee argachuu dandeessu akkasuma karaa salphaa ta'een playlistii jala galuudhaan chaanaalii kiyya jala erga galtanii booda barnoota StreamYard yoo barbaaddan qobaatti barnoota StreamYard jedhee jira barnoota laptooppii barnoota viidiyoo editingii barnoota YouTube'dhaan live'dhaan darbaa ture akkaataa YouTube itti banatanii fi barnoota YouTube barnoota emailii playlistii tokkoon keessatti sirriitti hidhamee jira achi keessatti salphaatti barnoota wal fakkaatan argachuu dandeessuun isiniin jedha barnoonni keenyas kana fakkaata ture haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii